deebiftee maaliif akkana jettee jennaan jedheen yoo Allah kee harka rabbii qofa jirti ansiin jedhe morka kiyyaa yoo walitti miciite ruhiin simbira tanaa hin baate sababa harka keetitti gaafa ruhiin simbira tanaan harka kee keessatti isiin kabaatu taate jedheen anatu itti gaafatamaa jedheen rabbiin naan gaafata maaliif jennaan walaakin an sababa godhee simbira tana si harkaa fuudhuu qabaa jedheen jennaan maal jedheerree sunillee wallaahi dachii kanaaf ka'ee boo'ee gangalate yaa jamaa jedheen nuti rabbitu isin lamaanitti nu erge malee rabbitu dhaqaa jara kana lamaanitti nu erge isin bira dhufne isintu waa lamaaf waa takkaaf bollola isin walitti araarsuuf simbira tana gadi fuunee jedhee mukarra jennaan kanaafuu maal jedheerre silaa jedheen ardaati simbira tana lakkisitu rabbitu harkaa qabaati kophaa rabbiin baaftee rabbi kophatu harkaa qabu sonaan jette morka keetti walitti mijiqee ajjeesaa jedheen ati garuu ruhii anallee ibidda jalaa baaftee simbira tanarree ruhii isii baasuu rabbii wajji nan gammadee jennaan maaliif gammadde jennaaniin odoo ati bara tokkoof Kasi bakka sareetii nagaa annaa turi jabaadhu ayyee. Roba liqeeffadhee akkasini ergu beekaa birriin qabu. Eeshi bakka dhaleetiyya liqaa rabbi si haa baasu mucattiitiyya buddeenni kee olaa deemu amiin jedhime eewaadha. Amiin. Akkasii bakka jabaadhu nagaa annaa oli sareetiyya. Okay. Of guys, kolfaa ooltanii bira. Kolfaa ooltanii bira waan hambifanne waan mana kaanne hunduma gadi isinitti xururreedha. isii baasuu rabbii wajji nan gammadee jennaan maaliif gammadde jennaaniin odoo ati bara tokkoffaa rabbiin itti taasitee lubbuun simbira tanaas harka rabbiitii fi harkatee jidduu jirtu osoo ati naan jedhu baatte murteetti ajjeesaa jedheen. Siigalee kanaafuu yaa ustaaza kenna wanni an dubbii tana dubbii zabana sahaabotaati wanni anarra isinitti hime ana eenyu natti hime beektanii wallaahi ishee ulamaa jala deemee dhageeffadha yeroo biyya jiru sheeka gurguddaa kana abba akaakayyuu kiyya tokko jira isa jala deemee yoon jaarsummaa dubbatu ni sheeka gaabiin uffatu kana jala seenee luka jidduu isaa taa'ee yoo jaarsummaa dubbatan dhageeffadha yookaan ijoollee olitti raree yoo namni lolee waa'ee jaarsummaa saditti haasa wallaahi osoo dubartiin kana maraarsitu taate waan silaa jaarsummaa dubbatan mataa miilatti beekeenii hiikaa hin araarsalle hin fixalle mahimaa kallee taanaan garuu nama guddaa jala deemu nama guddaa nama gootii jette warri rabbi irraa wanni jedhe sun dha'innahu imaana rabbiin si kenne kana maalitti beekta akkuma sumayyaan jette guyyaa boru yoo rabbi si badhaase kanaafuu amma booda ustaazaa hin jedhinaa dhiisi yaa rabbi bakka ustaazummaa saniin nagayii jarri afran sun akkasitti jaannata rabbii dhayitee jedhamu waliin dhumatta dubbiin. Naagoo garuu inshallah sumayyaa kanallee warra rabbii diinii irratti warra islaamummaa reefuu qabatan kana rabbiin sabbaata takennu nuti cinqamne islaamummaa cinqamne arganne nu waanuma abbaan keenya hawaati keenya islaama ta'aniif hin ajaadhaaf gaarii isaa otoo hin barinu akkuma kanaan fudhanne ittuma dhalanne ni'imaa isaa garuu warra bakkeedhaa dhufee itti galee beekaa. Kanaafuu maal ana wanni tokko na dabbaru maal beekni isa namni tokko fa'aa intarneeta kanarratti jarra akka ustaad raayyaa abbaa machaa yoo takka ustaad raayyaa hin bananne munashid raayyaa hin banne ijoolleen tokko lafa halkan munashida balu ustaada balu ni tiikitoo kana banatan fa'aa xiqqoo dhiiga nama dhaabaa beektanii. Maqaa waan rabbi namaa kenne isa nama rabbiin ol qabe namni gadi hin qabu yoo rabbiin maqaa rabbiin namatti godhe. Maqaa rabbiin namatti godhe kana namni namarraan fuudhu maaliif jennaan ustaaz raayyaan addunyaa Itoophiyaa kana keessa rabbiin isa badhaasa addaa isa badhaase ammallee akiratti rabbi isaa badhaasu maaliif jennaan dhageenyillee hin agarrellee nama akka isaanii jechuudha rabbi umrii nuuf haa dheeressu ijaaramtuu rabbiin umrii haa qabu isin jedha. Raayyaan dhaggeeffachaa dhuma. Ejji kiyya ustaaz raayyaa dhaggeeffadhaame yaadanna naannawaa Oromiyaa ol bayaa Islaamatti keessaa xiqqoo maqaadha raayyaa abbaa mancaa isa maqaadha raayyaa abbaa mancaa isa maqaadha shee anawaariyaa abbaan jabaadha ammallee wallaala fi munaafiqummaan isinumaan biyyaa ba'a. Ahmadiin jabal akkam fayyaa jirtu jabaadha ammallee munaafiqummaan haa baddu haala munaafiqummaa eenyutu haa gaddu xurree itti cufnaa akka biyyaa baddu xurree itti cufnaa akka biyyaa baddu raayyaa abbaa mancaa jiraadhu ammallee erguma beekte fuu takkaa hin wallaala fi zinaan takkatus hin dhaalle hidhannoo cimsadhu jabaadhu ammallee mee itti naa tufaa akka ejjillaalle mee itti naa tufaa akka ejjillaalle raayyaa abbaa mancaa isas naa badhaasaa isatu murteessee munaafiqummaa ariisaa walalooti yallee asumarra geessaa fuula duraaf immoo kanumarra dhiyeessaa dhiifama naa godhaa yoo qabaadhes balleessa
Maqaa kolleetiniif dhiyeessaa Soofiyaa Jineeti Oromiyaa keessaa dhaloonni kolleetiin finnerraachi sila addaa mataachii thank you very much. Galatoomaa Nasra guyyaa meeqa soofii kana soofiin kun hayyummaa illee qabdi beekumsa illee qabdi guyyaa meeqa waan ta'e ni jedhee ga'e gabbara arsii kana noo soofii bituu hin danda'u kanuma sodaadde dhiise. Kan Soofiyaa kootu na bira isaan asirra namni gabbarri hin jirtu Soofiyaa bira kootu gurraacha ofiyyaan sodaatiin gabbarri hin jiru kaaroo kakeetii kan argadheeti dhugaati. Soofii jimma si fudhachuu eega qaama. Syariah 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 fakkeenya ban gaafa abbaan manaa kuma dhibba akkas kuma dhibba sadi kuma dhibba torba akkas yoo gabbar ani soojii maal nyaata jedhaa wallaahi. Maal jette Ismaa'il? Maqaa dhabuu mataa dhabuu wayya jette. Maka birrii dhabuu yoo wanta akkanaati keessa jiraatu Nasiraan garuu yoo xiqqoo maarii giddee ona gargaarte yoo akkas ta'e malee gabbarri battaanii ani bibbitan kun saabiti baabur ofii kunoo madaraa arabaa keessa kunoo afaan banee tal meeretaa rabbii sodaadha itti kana dandee waa hunda gabbaree fuudha jettaniiti. Ana kanatti waa daangalu. Ani tattu waa daangalu ishee bilaalli keeffadhee sii kenna malee. Siree si gargaaruu isuma dafuu dandeeme gargaaraanis maal jechuudha. Anis ammaan qabu sin gargaaraa homaa tokko waa tokko rabbi sirraa jaalatu wallaahi. Ishee bilaalli Hunda keessan gargaara malee isiin si gargaartu hin jedhu. No Allah nuti jiru manumatu gargaare gootessa. Waan akka battaanyaa waan akka adda addaa kana numatu bitaa. Nasraan mara qeequma kana qopheessitu kuyyiisa rafaaf jedheen sodaadha malee. Otuu raayaan dogoggoruu jedhu. Inshallah rabbi khairii godhu wallahi hundi keessanuu bakka hojii illee jira wallahi kun anamu hojii baadiyyaa jirra ammaan inshallah ilaa Wai sabbo Sofi ila mucaa kana la mucaan isitti mala mucaan kun maqaa aramaa jedhama. Ramna sin jirtu edit malee wod. Ila mucaa kana la nama Allah is waan nama jedhamu kana la nama saabit fuuchuu qaba nama jaaru kana la namni kun nama walaloo ajaa'ibaa wallahi la ummanni boo'i mana galaate gurbaa addaa weeti gurbaa rabbi bite weeti gurbaa kana walgalchaani annan bu'an inshallah anu bakka hojiin jira. Walgalchaa waan tokko ni madduun waa isaa maaf kaaftani sinii. Akkasuma ittiin hin bu'amu waanuu jedhamee bu'ama. Shaabuddin nuun jedhan argitee mishee Baay'ee malee matootiin nasaaraa gama kibbaa kana bakka adda addaarra dhagahee tan nagee gaafadhee jararra alhamdulillahi gooftaa waa hundarraa namni numaa mana guyyummaan guyyaarra ammallee nu buuftee imaama jaraarra simannaa islaamummaatu eegamanurra yaa jarri qajeeluma argattan rabbirra yaa jarri qajeeluma argattan rabbirra wallaahi milkooftan sinii tolle carraan rabbiin sinii dhiise. Yaa jarri qajeeluma argattan rabbirraa wallaahi milkooftan sinii tole carraan rabbi sinaatiisu waan maasiyaa taateerra. shabakaa. Amma deebiraa? Deebitee Allah jarri qajeeluma argattan rabbirraa wallaahi milkooftan sinii tole carraan rabbiin zambii keessaan ni qeera sinirra rabbi sinaatiisu waan maasiyaa taateerra seene daawwaan haqiinuma sanuriihim ayatinaa jira qur'aanarra hojiitu fassara kulla yeroo hunda alaa habiibika ahmad nuuri luda yaa daa'iiwwan keenya yoo na dhageessanii na dhaggeeffadhaame kunnaamsa keessanii diiniin daa'ii barbaada nama akka keessanii yaa kan haqiitummataas waamaa jirtanii waan ambiyoonni da'waa irratti dabarsanii nabiyullah ibraahim khaliilur rahmaani abbaa ambiyootaa kan jedhaman suni seenaa miti kan hin himaa jiru kuni akka jarri daa'ii waa yaadatuufani rabbiin gaafa ergu nabi ibraahimiini sanama sokanii gurgura abbaan isaanii nabi ibraahim suutaa tawhidatti manii jecha nama dammaisu itti dubbatanii harkuma keessanii muka soqattanii biyya gabbarsiiftuu ofii gabbartanii rabbii namaaf muka kallaqee dhiiftanii dallananii abbaanitti kakatanii qalbiin cufamnaanii gurri maal fayyada alaa habiibika ahmad nuuril hudaa
الهدى نسيا ولي قول يونا دقيسني يا داعي إسلاما هندمتي كيسني كن فدي ربي تملي سبب دندتي كيسني متي قرو سچين سبب كيسني واسني قدت أجرين كيسني إسني سيا جري ربي تمنتني توحيد ربي تيم بقى والكيسني مالونا مرة لافا يوتولي عقيدان على حبيبك أحمد نور الهدى أمة ربي الدمنا كان كيسا ويتناسف سيسي قري جرا كيسا بكي جري كيسا دفن يا بوليسا وقا ديرا ترنا منتيسا كيسا الربيكا جراتي في لمارة كيسا odeeffadhe haala itti ture keessaa hundaa dubbachuun ta'uu dheeraadha seenaansa ijoo dubbii qofan sinii tuqe keessa mana amantii jaraa guddaa tokko keessa itti gaafatama achi taayitaansa maallaqa guddaadha argata mindaansa hundaa lafa kaa'ee dhufee achi keessa rabbiif jecha dhiisee taayitaaf mindaasa harrakkan itti jiru gaafannaan jiruunsa naan jedhe dubbii waan nama gammachiisa namni rabbitti amane hin baddu jiruunsa ajaa'ibni kan saati kan khaaliqa guddaa alaa habiibika ahmad nuuril hudaa. Ana wallah. ما شاء الله ما شاء الله إن شاء الله تبارك الله. الله ما شاء الله ما شاء الله. صوفي نفس اليوم يا جماعة الخير ستقدر فتح. صوفيان يوتمن دالو النبي شبكة شيتين نتهي. راديا كنا سيسا مشاني نو قراتي راديا كنا نو سيسا. منو الهدى. راديا. إيه. قراتي كنا. أما رأيي تكو سني جديتني أس كيسة تعبت جدا. إمباتي تإنها. أوكي. الله. غير ثابت كان أجر رأيان جتوا يارين. جلا جدا. جدي. ويها يا قرآن. قرآن هذه. فتيا منو جدا مثل مالي وانساي. ودو إيسا سبرا. وش سني جدا رأيي دقدم بس جدا متى. رايا متى أوكي، فتيا أوكي. جدي فتيا مال سمي مال برباد. ياري وان ما فيته يو إنيون قلت جتني. إمباتي فاتحة فكرت فاتحة أم الكتاب. ايوه ها؟ راديا جرام تمباتي نفكاته بكاريسا أيان جرته. غچا ارغچا ترتي أوكي اتفقي أتفق. حبيبتي كالر استاذ أوكي. كالر غلچا Hojii isaan mashguula mobiizii wayi jedhanii baxaafanii turanii istii yoo mashguula ta'uu baatan nan ergaaf. أستاذ خالد كم. Ayyee ammasitti iyyuu namni itti nuuf bikaati. Nasraa. سومي فاتيا ايوه مار فاتيا منجر يعني اللي ندوغو غرما أوكي. نرى لا لا مو بريون ندوغو غرلي درجة ترى أخلاقني إسلاما إساتنو جلا بدي سبنما هكذا فولين ترود دب بولمان يا أخلاق كاري يا أخلاق وليب دبر فتو يوم أرجما أمي قرانا كنا يوم تسلاما جرى وليب دبر فتن سني داما دبي وحيدة لا تجدون ملمان غغباب سينما نابدغا قلبيني نوبداف تديني رحمة كيتيني ndinka sena kessa senun ko dirkama zabana mau yang khalifa islama dubbi wahita jidduna malaman ndoko mau ya khalifa islama amma sabdallah ibn zubair jedama mau yang bulcha biyyoti islama o ganuma keessatti of suudhaan beekama seenaan isaa yoo dubbatu siyaasaattis cima kitaaban adda addaa keessatti argama waan kana ulamaan baay'ee barreessanii nu badhaaf tedhiini rahmata keetiini osoma hojjetanuu orumaa wayyaarra daangaa abdallaadhaa cunqursa moggaarraa irraas qoodanii garii lafa saarra akkaanis jalaa balleessani midhaan saarra irra deemaa oola waan bibbiqilarra abdallaamni zubeer umriin isaa dardaraa dallanee qalama fudhatee jarjara harkaariitiin taa'ee barreesse waa maraa jedhee walagarraa
Dalayaa boodaanii nu badhaafte diini rahmata keetiini. Abdallaan Hariidhaan dalayaa barreesse jecha hamaa jedhee dallanee jabeesse waa'ee haadha saafaa tuqeetti barreesse. Haati Maawuyyaa Hindiidha yoo dhageesse waan isiin dura hojjette mee yaadachiise. Isatu nama nin saabotarraan geesse isa siin tirwamsaa baafte faa barreesse. Waan adda addaa jedhee aariif qabbaneesse waan baay'ee barreesse shaamitti erginaanii nu badhaafte diini rahmata keetiini. Itti fufuus nan danda'a garuu isin gaadhee yaada. Utuutti fuftee baay'isaa gaarii. Waan akkana mi'aa waan akkana bareedu. Ergaan sun akka Maawuyyaa bira gahu ilaalee rifatee dubbiin ammas gahu yeroo jecha isaa hunda dubbisee ka'u galteef dubbiin dallansuu jabaatti ta'u ilmi isaa Yaziidii ijoollee reef lafaa ka'u jedhe isaa mari'atee murtiin maala ta'u Yaziid baay'ee aaree waqtuma dhagahu jedhee na qophaa'u daddafee waraanni nu badhaafte diini rahmata keetiini. Akka Yaziid yaadetti hamma balaan ka'u jedheen dubbii kanaaf yeroo kennuun ta'u danni waraana amma akka qophaa'u baay'een isaa dhaqee yoo madina gahu duddubbeen isaa ariif nu biraa ka'u dhaqaamatee Abdallaa waqta muree ka'u dhaabbatee walitti kennaan nu dhaga'u Amiira xiqqeessee garuu na jaan bahu Maawuyyaan Yaziidii yoo dhagahee ka'u. Lakki akka hin ta'u jedhe ilma isaatiini nu badhaafte diini rahmata keetiini. Isin ga'uure. Allahu akbar Allahu akbar. Maal egaa nu ga'an jennu egaa simatu beeka. Lachuu waan nama tola tokko nu ga'an jedhamu maashaallah. Maashaallah akka gaariitti taafi maashaallah sagaleen illee jechuutti mijata. Wallahi warra ajaa'ibaati waan akka kan namatti tolu. Haffazuun kophaadha laachuufu haffazuun waan biraati sammuutti qabachuunis tokko garuu sagalee bareedaadhaan wal fakkeessanii raayyaa fakkeessuunis waan biraati. Kun hundiyyuu kennaadha. Egaa rabbiin nama hundaaf akka kennetti kenna kennaansaa dhugaa baay'ee isaa kan nama dhibuu nama rabbiin immoo barakaasaa taasisu. Waalaikum assalaam. Ilmaan si caaltu rabbiin nu haa kennu. Warra siin boonu rabbi nu haa godhu karaa nati deemtu karaa nati teessu hundi faana toli faana milkiirra rabbiin si haa oofu jiruu gammachuu rabbiin si haa jiraachisu saabii keenyallee rabbiin